Pra subjectiin keenya inni guddaan garamitti adeemna isa jedhudha. Namoonni baay'een road map lafa kakkaataa jiru. Hammi tokko road map kan federalizimii wajjin walitti rarra'ee lafa kaa'u. Jarri kaan immoo road map iyyuu qabanii garuu humna abiyyiin buusuudhaaf dhufaa jiru kana dura dhaabatu. Garuu road map isaanii fekiidha. Fekii abiyyi wajjinitu mootummaa ce'umsaa Oromiyaa keessatti ijaaru. Mee waan kana ilaallume ilmaan Oromoo si'a baay'ee kanaan dura ibseen ture. Federaalizimii waan jedhamu naannaa addunyaatti in hojjenne waan hin hojjenneefitu jira. Federalizimiin yeroodhaa fi dhimma itti ba'aniiru bakka garaa garaatti. Federalizimii inni nuyi barbaannu kuni hin hojjenne. Federalizimii inni nu barbaannu ilmaan Oromoo federalizimii ethnic based kan ta'edha. Federalizimii inni nuyi haasofnu. Yeroo nuyi federalizimii jennee haasofnu namoonni baay'een kuno American federalizimiidhaan bulamini kuno maalon federalizimiidhaan bula kuno Awurooppaa keessa no geographic federalism akasaani ethnic based federalism kan nuyi haasa'aa jirru kan mallas faanii lafa kaa'anii qomoo irratti kan beezi godhe kan hundaa'edha. Qomoo irratti kan hundaa'etu federalizimii isa kan isaan haasa'an. Qomoo irratti kan hundaa'e kuni waan gara fuulduraatti hin deemneeftu jira. Amma mee ilaala bakka biraa fakkeenyaaf mee Yugoslavia fudhadhaa. Qomoo baay'eetu walitti dhufe. Koreeshiyaan jira, Herzegovinaan jira, Slaavsi jiru, maaloon jiru. Qomoo baay'eetu walitti dhufe ijaaran. Gaafa humni Raashaan impaayiriin diigamu jarri kun tokkichumaan faca'an. Qomoo tokkotu keessaa ol ba'ee federaalizimii akkasii kana qomoo isa irree qabu isa qawwee qabutu warra kan biraa irratti fedhii isaa lafa kaa'etu biyya saama. Warri kan biraanii hamiidhaman haa cuucaman malee gaaf tokko dho'a. Contradiction dhagaa. Contradiction within isa jiru keessaa ka'a. Hin faca'e innis. Kan Raashaas hin faca'e. Biyya garaa garaatti hin faca'e. Hin danda'amu. Tokko kan. Lammata contradiction kan biraatu jira biyya sana keessa. Contradiction kan biraan immoo empire biyya lafaa irratti akkas jaaree akkas tortoree hin jiru. Empire hundumtuu hin diigame ilmaan Oromoo. Inni kunis contradiction keessaa dhalatee sabaaf sablammiin of baree empire Habashaatiin hin jiraannu jedhee dhiibee completely faca'aa jira. Diigameera biyyi sun nama baay'eetu amanuu didee rakkataa jira. Mee kana dhaggeeffadha. Nama baay'een rakkataa jiru. Maaliif hin diigamuu jedhu? Mee ilaala. Imperializimiin Habashaa empayiriin kuni yoom jalqabe beektu? Yeroo Mangistuu Nawaayi Haile Sillaasee galgashuuf jedhanii garmaameedhaaf Mangistuu Nawaayi maal jedhan? Akkasitti yoo deemnee sistemiin keenya kun hin jigaati xinnoo ishee fooyyessinu jedhanii jalqaban. Hin taane warra reactionarytu fudhate. Warra Haile Sillaaseetu isaaniin ajjeesan. Waggaa 13 booddee Mangistuu Hayilamaariyaamii birookiraasii dhuma sana neetwoorkii sana birookiraasii sanatti dhimma ba'ee Haile Sillaasee balleessee imperial birookiraasii sana hin balleessine achuma irratti diktaatarshipii ijeera. Ammas hin jinne hin raafamee hin urgufamee economic foundation isaaniitu raafame malee completely birookiraasiin sun caccabee hin banne hinuma taa'e. Isa booddee wayyaaneen dhufte. Wayyaaneen dhufteesi yoo birookiraasii kana jissine nuyi haaraadhaa biyya kana hin dandeenyu. Xinnoo ishee modify gooneetu ofii gubbee ishee irra teenye bushinaa empire birookiraasii dhuma empire kanaatti dhimma baaneetu biyya kana bushina jettee waggaa 27 saamte gubbee irra teesse. Maqaa federalizimiiti. Contradictioniin sun badeera. Empire sun jaareera moo jaara? Jigeera hin jinne. Inuma keessa jira. Keessa dhukatee jira. Dhoowudhaaf
amma gaafa wayyaaneen achirraa baqattee deemtu hin dhoye. Completely jijjiguutti ka'e. Gaafa inni completely jijjiguutti ka'u nafxanyoonni maraatanii siistamiin keenya baduuf jedhaniitu warri rood maappii baafatanii ilmaan Habashaadhaa gaditti ta'an uummata Oromoo cafaqanii Tigirees cafaqanii iddoo tokkotti gashuudhaaf. Kanatu deemaa jira. Karaa tokko imperial systemii sana itti fufuudhaafitu ilmaan Habashaadhaa itti maraatti. Karaa tokko immoo Oromoonni garraamiin immoo federaalizimiin sun hin hojjetaati rood maappii itti baafannee federaalizimii sana deebifnaa jedha. Mee kana ilaalaa ilmaan Oromoo. Federaalizimiin takkaan hin danda'amu maaliifi nama tokkotu keessa humna tokkotu amma fakkeenyaaf federaalizimii kana keessatti leetasi an Oromoodha. Ani giddiin qabu federaalizimiin nuti hojjetee Oromooni reesoorsii isaa hundumaa fudhatee warra walaayitaa maaloon dhufanii taa'anii harka caalu majoritiin nuyi doomineetii goona. Ani nama doomineetii gochuudhaaf miti kan hin deemu. Wanni akkasiis hin ta'u maaliif innis kontiraadikshinii ulfaa'a. Kontiraadikshinii maalii ulfaa'a beektu isa sanyii kan Yuguslaaviyaa ulfaa'ee ta'a. Gaaf tokko dho. Maaliif Yuguslaaviyaanii taa'ee dho'emini maaliifi nama doomineetii si godhu nama biyya sana ruulii godhu barbaadu qomoon maaliif maal jedhu maal Oromoon kanatti qimee akkasii argata advaanteejii akkasii nurratti fudhatee maal jedhu gungumuu dhufaa utuma jedhu gaaf tokko dho'a hin diigama. Humna tokko humneessa gruppii tokko humneessa federaalizimii. Kanaafitu hin danda'amu ammas warri federaalizimii irratti rood maappii baafatanii eessayyuu ga'an jiran maaliif eessan ga'an dhaggeeffadha. Tokkoffaa mee wayyaanee ilaala har'a humni Horn of Afrikaa keessa elephant in the house inni jedhamu elephant in the room kan jedhamu wayyaanee. Wayyaaniitu humna guddaa qabaa jara kan harkutaa jira. Wayyaaneen federaalizimii fudhatti taasa waa'ee federaalizimii hin kaasan isaan maqaadhumaa fi tiraanzishinii ijaar haasaa isaanii callimadhaa dhaggeeffadha. Tiraanzishinii ijaarreetu jedhan dhaggeeffadha. Tiraanzishinii ijaarree tokkoffaa idaa badii nurra ga'ee kaffalchiifannaa jedhan. Lammata immoo jedhan kuni tiraanzishiniin kun eegaluun qophaa'e booddee saba keenya irratti foorumii ittiin qopheeffannee reeferaandamii dhiyeeffannaa. Reeferaandamiin kun maal inni uummanni keenya jara kanaa wajjin hin jiraattu hin jiraattan isa jedhu dhiyeeffannaa. Meen objektiivii inni gurguddaan lamaan kana kan isaanii. Oromoon achi deebee rood maappii federaalizimii baafata. Elephant in the room wayyaaneeni waa'ee federaalizimii keessaa hin qabu. Yookiin completely deemu yoo ta'uu baate maybe confederationiidhaan jiraatu. Confederationiidhaan federalizimiin completely different. Garaagara tokko miti. Amma gaa rakkina keenyatu Oromooni ofuma isaa positionii gochuu dadhabe. Ofii isaa positionii gochuu. Warri humna qabanii nuyi biyya keenya fudhannee deemnaa jechaa jiru. Yoo barbaadde konfederasiidhaan wajjin jiraachuu danda'a waan akka commonwealth wajjin jiru. Oromoon garuu federeeshinii jedha. Amma warra 8 agreementii keessaa yoo teessanii ilaaltan kan biraa dhiisaa Gambeelli maal jedha? Ani garba isheenaan jettee reesistii biyya Habashaa kana wajjin jiraachuun barbaadu. Dhaqaa dhaggeeffadhaa keessa deebi'an. Yoo dhuman jiraadha iyyuu jedha konfedereeshiniidhaan hin jiraadhaa jedha. Ilmaan Oromoo kana dhaggeeffadhaa. Gambeelli gati godhatee kana jedha. Isa duwwaa miti. Warri Gumuz warri Benishaangulis kana jedhan. Isaan qophaa'anii yoo baay'atee yoo Itoophiyaa kana wajjin Oromoo kana wajjin walii galuu dadhaban Sudaanitti galu. Warri sunnis South Sudaanitti galu. Ilaala. Tigireedhaa fi Affaar walii wajjin kutan. Sumaaleen silaa durumayyuu qophooftuudha kutte. Federaalizimii isa kamitti adeemaa jirra. Riyaalitii lafa kaa'uu analaayizii gochuu danda'uu qabna. Riyaalitii sanatu lafa taa'utu irra jira. Yes, road mapping ni barbaachisa. Road mapping kuni eenyutti appiilii godha beektu. Amma dheengaddaa road mapping Oromoo Global jedhanii kan isaan baasanii Oromoo Conference moo Congress jedhanii kan isaan baasanii akka jirutti nice man mentality. Nuyi Oromoodha, nuyi hammataadha, nuyi bal'ataadha, nuyi gangalataadha isa jedhu isa filosoofii feekii ta'e tokkoonitu nuyi federaalizimiin kuni
seentariidhaa fi periferiinii rearrangedii ta'utu irra redefinedii ta'utu maal godhanii define godhu. Nuyi nagaa barbaanna. Biyyi kun tasgabbaa'utu irra jira. Biyyi kun gugguufuutu irra jira. Biyyi kun kana ta'utu irra jira. It's good. Terminoloojii sun hundumtuu baay'ee gaarii. Eenyutti appiilii godha garuu beektu warra Westiitti appiilii godha. Western intellectualiin warra Westiitti appiilii godha. Oh, these are nice people. Warra kanatti laafinnetti yoo itti ilaanne biyya kana geggeessuu danda'u kan jedhuudhaanitu waan kana jedhuudhaanitu warra kana iddoo buusu kan jedhu sammuu akkasiitu jira. Waan akkasiitiif hojjetame jiran. Kan biraan immoo Gruppiin tokko kana gruppiin intellectualii keenya. Gruppiin tokko immoo maal jedha? Gruppiin tokko immoo maal jedha? Wayyaaneen biyya seenuun irra hin jiru. Nuyi Oromiyaa maaloo qopheeffanneerra biyyoolessa garbeellose qopheeffanneerra wayyaaneen biyya seenuun irra hin jiru. Lafa keenya irra hin ejjettu jedhaniitu baasu. Olaan wayyaanee wajjin walii galeetu diina keenya buufnaa jedhee deema. Warri gruppiin kan biraan immoo gurbattii tokko seesee jettee moggaafteetti. Warri gruppiin kun immoo maal jedhaa? Biyya keenya keessa seenuun jiru. Bakka jedhee paatriootizimiin jirre tokko akka keessarraaf. Akka jedhu maal jechuudha kun mee ishee kana ilaalaa. Tokkoffaa biyya keenya keessa seenuun irra hin jiru jedhu gowwaatti appiilii gochuu danda'u. Nama waan beeknetti. Maal jechuudha? Kana jechuun ikkoo yeroo sheelii isaa irraa caccabsitanii ilaaltanii Abiyyi wajjin dhaabannee wayyaanee lollaa waan kan biraa tokko hin jiru. Tokkoffaa Amaarrii fi faannoodhaaf fooxa labaashii Wallagga keessa deemee Oromiyaa keessa deemee uummata Oromoo qalaa jira. Amaarri keessa deemu Tigireen hin seenii miidhamu maayiniidha. Mee gaaffii kana gaafadha warra akkasaa sa'u kana. Immoo tokkoffaa waboo wajjin immoo waboon immoo harka kennuu qabatanii maraataa baatamini. Waboonoo hin loluuti. Humna isa kamiinitu Amaaras dhoowwitanii Tigirees dhoowwitu. Amaarra akka barbaade hasirbituuti. Warri fooxa labaashiin akka barbaade keessa hasirbituuti. Tigireen nutti hin dhufinidha. Fooxa labaashii kana kan adamsaa akka yayyiitti saree yayyiitti ganda keessa fiigee ari'ee adamsee qalaa jiru Tigireen. Isaaniin irraa dhowwuu barbaadanii. Mee gaaffii kana uummata Oromootiif deebisaa warri gadi baatanii lafa keenya rakkaseen akka keessarraaf warri jettanii meeshee kana deebisaa. Hin deebiftan deebiin qabdan maa inni Abiyyi fi Isaayyaasii wajjin hojjetaa jiru. 100% kanu waan kan biraan hin jiru. Abiyyi fi Isaayyaasii wajjin waan hojjetaa jirtaniifitu isaaniitu mammariyaa isinii kenna. Kanaaf afaan keessan qabadhaa ta'a please. Kan biraani road maappiidhaaf warri seesee kun warri amma gurbaan kun maqaa kenneef haasaa isaanii keessattis road maappii keessanittis waboon keessa hin jiru. Olaan keessa hin jiru. Haadhumaan hin jiru. Non-existent. Mee waa tokkoon isin gaafadha. Warri nagaati gaa warri kuni lamaan isaanii nagaadhaan warra galeedha. Warri asmaraa galee fi warri road maappii kana baasu warra nagaadhaan galee. Warri nagaan gale kuni yeroo kana haasa'anii har'a osoo waboon sun alatti haftee hamma taatee ijoollee lubbuu ishee seevii godhattee qawwee qabattee Oromiyaa keessatti xiiti sagaleen qawwee dhaga'ame wayyaaneen illee kunoo isaanii wajjin walii galee diina keenya loluu hin jalqabne ta'e silaa yoona haasaan kun hin jira. Silaa yoona Oromoo hundumtuu Abiyyi faa jala hiriireetu wayyaanee tokkitti itti duula miti. Silaa yoona haasaan roodmaappii kun jira. Haasaan girgirriin kun hin jiraata. Oromoo hundumtuu akka sa'aa akka horii oofameetu lolatti duulatu. Wayyaaneetti duulatu. Rabbi Waaqayyo warra oolaa kanaaf hagalatu hamma danda'anii walitti qabamaniitu hamma danda'amanii kun wayyaanee wajjin walii galleetu diina keenya ariinee haasofna kan jedhuudhaaniitu lolataa jiru. Kana dura dhaabatu. Eenyu kan dura dhaabatu? PP Oromoo warra harka kenne warra firifaarii funaatu. Ala kanammoo warra intellectual ofiin jettee warra intellectual ofiin jedhanii road maappiin jirre tokko lafa kaa'anii empire kana seevi gochuu. Empire sun diigamaa jira. Empirichi diigameera. Wayyaaneen sokkaa warri kan biraanis keessaa bahu amma kan isaan jechaa jiranii. Kan isaan jechaa jiran isiniif agalu. Wayyaaneen biyya isaa fudhatee ba'a. Benishaangul hin kutu. Gambeelli hin kutu. Isaan referendumii gaafatu waan itti deemnaa jedhaniiru. Isaan kutataniiru.
kutataniiru isaan. Amma kanaafuu eenyu ilmaan Oromoo? Kanaafuu Oromoodhaa fi warra saawuzii kana tafaa isaan eenyu jala galu? Kan hidhatee jiru biyya sana keessa Amaara jala galu. Jarri kun esseenshaalii eenyuuf hojjetu? Amaaraaf hojjetu jechuudha. Impaayera sana itti fufsiisuudhaaf biyyi kun hin diigamaa biyyi kun hin diigama yeroo jedhanii ko impaayera sana diigamaa jechaa jiru bara. Kana haasa'aa jiru. Kana odeessaa jiru bara. Kanaaf dubbii kana gala gaggashinee ol qabnee gadi qabnee haa ilaaluu qabnaa. Har'a eessa jirra gaa? Okay? Har'a eessa jirra? Waboofa galatu kunoo TDF dhaa wajjin walii galee humna isa qabaatu haa dhabus hamma fedhe yaalaa jira waboo. Oromoon inni barate. Oromoon ala jiru. Oromoon biyya keessaa jara kanarraa gaafa funaanu. Diinni isaa nan barbaanii waboodhaaf. Maaliif beektu? Asaayimentii itti kenname warra Westii fi warra Abii ijoollee nafxanyaatiin asaayimentii wanta itti kennameefi isaan kun waa'ee Oromoo miti waa'ee taayitaa isaaniiti. Warra Westii kana garaa laaffifatanii akkamittiin dhanni taayitaa irra teenyaadha. That's xaxaan hin jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Garaa nama nyaata. Ilmaan Oromoo garaa nama nyaata. Garaa si guba. Ijoollee osoo danda'ame har'a yeroo amma jiru kanatti Oromoo hundumtuu waboon dadhabaasa ta'u, laafaasa ta'u, waldhaalaasa ta'u garuu qawwee baatee jira. Nama qawwee baatee biyya abbaa isaatiif dhiiga nan buusa jedhechi jiru kana hamma dandeenyu kakkabeebsinee hamma dandeenyu maallaqaan taanaan yaadaan taanaan bitaa mirgaa Harargeedhaa Baaleedhaa eessaa Arsiidhaa Saawuziidhaa Noorziidhaa eessaa Westii Wallaggaa Iluu Abbaa Booraa Jimmaa keessaa namni walitti yaa'ee jara kana deeggaree gorsee Oromiyaa akka isaan qabatan isa booddee Oromoon gidduu isaa taasaa akka godhatu gochuudha moo? Amma warra Westiif warra Habashaatti appiilii godhanii taayitaa fudhachuudhaaf fiigu. Taayitichi hin jiru. Wayyaaneen nama tokkotti laattu jara sana hallayyaa keessa galgashite biyya ishee fudhattee deemti. Beneshaangul kute Sudaanii wajjin. Gambeelli maal jedhe? Biyya reesistii sanaa wajjin hin jiraatu. Ni garban jedhe. Isaanis kutan. Sumaaliin silaa qophooftu. Ilmaan Oromoo seenaariyoo lamatu jira. Izan warra tirki mirkii haasaa kana dhiifne akka jirutti waboo wajjin dhaabanne waboo wajjin hiriirre gorfanne gargaarre wabooni difaayindii kan ta'e tarkaanfii fudhatee saba koottan eeffadhadhe walabummaa jedhee akka inni yoo xinnaate walabummaa yookiin konfedereesii akka inni jedhu godhanii sabi keenya immoo jireenya isaa keessatti sabi Oromoo takka paarsipeetii godheen beeku mataasaa hiree isaa murteeffatee beeku. Hiree kana gaa kan itti murteeffatu biyya kee kana walaba gooteetu situ uummata kee gaafata. Amma warri hiree murteeffannaa jedhanii haasa'an kun baay'ee na kofalchiisu. Baay'een isaanii wallaalumarraa kan ka'edha. Garuu hammi tokko garuu beekaa Oromoo gowwoomsuudhaaf haasa'u. Hiree murteeffannaa jechuun uummatichatu foorumii qophaa'etti gulantaa qophaa'etti dhaqee hiree isaa murteeffata. Yookiin konfedereeshiniidhaan yookiin garbummaa fudhata yookiin bilisummaa fudhata. Kanammoo kan eegu kan tiksu kan yaada kana dhiyeeffatu immoo olaadha. Irraa ari'eetu mootummaa yeroo ijaareetu uummata isaa utuu pireesharii tokko ittiin dhufin uummati isaa yaada bilisa ta'e biyya bilisa ta'e keessatti sagalee isaa kennata. Kanaa gadi hin danda'amu. Mee fakkeenya tokkoon isinii kenna. Fakkeenya dafeen isinii fida. Fakkeenya tokko isinii kenna. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Yeroo Eertiraan Itoophiyaa sanatti dabalamte warra Biritishiitu Eertiraa kana akkaman godhaa jedhe. Yeroo sanaa fi hamma tokko Haayile Sillaaseen Biritishiin lama ta'anii mo'aa turan. Haayile Sillaaseen Itoophiyaatti dabalamanii jedhe. Warri biyya sanaa naashinaalistoonni warri akka Abrahaam Awoteefaa kun warri baase warri Muslim background qaban baay'ee isaanii
kiristaanonnis keessa guutanii warra akka Laguzaa Saraay kun isaan maal jedhanii no nu independensii keenya barbaadnaa jedhan. Amma warri Hamaaseenii har'as hattuu Hamaaseenii maal jetti unity party kan jedhu dhaabbata. Amma maal godhu amma gaa mootummaa miti isaan baaletii kana eeguu hin danda'an lafa filannoo kana eeguu hin danda'an foromii sana kan to'atu eenyu kan to'atu Haayile Sillaasee fi Ingilizii maal godhan uummati Eertiraa hundi isaanii labsatan warri aandinet jedhanii fi warri natsaannet jedhanii labsatanii gaafa lakkaa'uun dhufu gaafa achi dhaquun dhufanii uummata Ingiliziidhaaf Itoophiyaatu qawwee qabeetu baaletii irra dhaabate achitti buusu achi gashi jedheetu humnaan warra aandinetii moosisee yeroo lakkaa'anis kan lakkaa'anis isaanu ilaala dhaggeeffadha. Akkasittitu jabahaan uumame jabahaan hin sobdanii baaletii hattanii warra independensii jedhutu moo'ee hin sobdanii jedhaniitu waggaa 50 guutuu lola keessa jiraatan jirri kun. Har'a Isaayyaas Afwerqii akkattiin uummata kanatti taphataa jira. Isinii baqalu hanna akkasiitu jira. Kanaafitu osoo gaafa sana independensiin argamee Biritishiin okay mootummaa mataa keessanii ijaarradhaati ofii keessanii filannoo geggeeffadhaa jedheera ta'e Eertiraa yoona kana bilisa taate waggaa 50 caalaa dabarte. Agartee kanaafitu hiree murteeffannaa ni jedhamu nama kee jalatti loltuu kee jalatti security kee jalatti malee poolitii Habashaa jalatti hiree murteeffachuu hin danda'u Oromoon. Hiree murteeffannaa waan jedhamu sin jiru kuni uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf waan dhufee kana fudhachuun irra hin jiru uummati Oromoo. Kanaga optioniin tokko inni jedhee hiree murteeffannaa jedhamu Oromiyaan egaa wala boomee mootummaa yeroo ofii isaatiin ijjeerrate booddee olaadhaan geggeeffame kana booddee referendamiitti deema. Tigreen maal jette? Nus referendamiitti deemna egaa jette nus immoo referendamiitti deemna jedhan gaafachuudha. Maaliif Tigiroonni maaliif dafanii referendamiitti deemna jedhu? Itoophiyaan kun utuu isheen hin jigini dafanii saayinii goosisuu barbaadu. Namni tokko approovii gochuutti irra bilisummaa isaanii. Kanaaf fiigu isaan nus immoo sanaaf fiiguu danda'u nurra jira ilmaan Oromoo. Sa'aa nuyi. Sa'a miti. Kanaaf nus sanaaf fiiguu nurra jira. Kanaaf nus immoo achitti deemna jedha. Egaa kun hin ta'u taanaan maaltu dhufa? Kun hin ta'u taanaan maaltu dhufa beektu? Tigreen kiddiitti sokkiti. Benishaangul akkasii. Gambeella akkasii isaan egaa miilitarii qabu waboo jabeessuun barbaadu namni baay'eeni maaltu dhufa beektu biyya isheetti Oromiyaani akka sangaa kufee ciisee yayyiin itti namnitee cirattu ta'a Oromiyaan. Amaarri hamma funyaaniitti hidhameteera Finfinnee walakkaatti kutee fudhata. Sumaaleen Direedawaa fudhatti maaliif waboon jabeessitan kaa laafeera. Kana booddee warri garrii minaaminiin jedhamtu karaa Booranaa lafa Booranaa fudhatti isheenis hin fudhatti. Gumuuz Benishaangul Wallagga kutee fudhata. Abbaan qabu kwa biyya abbaan qabne harree keessa garmaama bara. Isa booddee Gambeelli isa amma tokko irraa kutata. Isa booddee warra akkasii dhaaba warra Walaayitaa mataa isaanii dhufaniitu ciratu Oromiyaa. Qircaadhaaf dhiyaata Oromiyaa. Ilaa dhaggeeffadha. Oromiyaa qircaaf dhiyeessuu fi saba hamma kana ga'u salphisuu fi saba hamma kana balleessuu fi deemaadha jiru. Kanaaf kan natti mul'atu waboo olaa kana jabeessine waanuma fedhe dadhabaadha yes dadhabaa ta'uu danda'a. Itti seenuu barbaachisa. Itti seenanii hamma danda'an jabeessanii karaa Harargees jabeessuu, karaa Arsiis jabeessuu, karaa Baalees shakkii kanaan dura ture kana maaloo kana ture kana san leencufan kana godhan abaluu kana godhan amma attam goon baduuf jenna bara. Wanti kun har'a ka'uun irra hin jiru. Ishuun kun teebelii irra taa'ee diskaasdii ta'utu irra jira. Gadi yaamnee haasa'utu irra jira. Dhuguma gamni tokko miidhameera, gamni tokko advaanteejii fudhateera, guruppii tokko ganda tokkoon wal ijaaraniiru. Yes, kun hundumtu jira. Sobi tokko iyyuu keessa jiru. Garuu amma house is burning. Manichatu gubataa jira, Oromiyaa badaa jira. Oromiyaatu badaa jira, hundumtu bakkeetii baatee itti fiiguun nurra jira Oromiyaa. Oromiyaan akka qircan taane, akka sangaa kufee dulloomee lafa dha'ee yayyiin itti dhammitee nyaattu akka hin taane. Kanaafi itti fiignee
humna waraanaa kana ijjeerranne humna waraanaatiin defeendee of gochuu. Humni waraanaa diktatarii ta'aa jinni. Oromoon baay'ee nama gaddisiisa. Tikka naannabuu illa tilabsoo illa tikka naannabuu amaaraa ta'edha amaara. Waan uffattu hin qabdu funyaanitti uffattee deemuu barbaadde. Waanuma hin jirre waan fantasii jireenya fantasiidha haasofna. Jireenya fantasii waan abjuu haasofna. Please abjuu keessaa baanee reaalitiitti gad deebinee teenyee eessa jirra isa jedhu ilaala. Kanaaf Waaqayyo nu gargaaru jabaadhaa himmuuna olaa booddee dhaabannee olaa jabeeffannee qirca ta'urraa of oolchinu. Nus immoo walabummaa keenyaaf adeemu. Uummati keenya paarsipeetii godhu Republic of Oromiyaa ijaarratu. Kana duwwaadha kan nu baasu ilmaan Habashaa wajjin tas jiraachuu dandeenya. Inuma jiraanne hin danda'amu isinitti agarsiisaniiru. Ilmaan Habashaa har'a Wallagga keessattitu beeta kiristaanii Ortodoksii keessatti qabee walitti qabatti. Oromoon keenya immoo Oromoo Amaara baay'ee nu keessa qubateera. Nafxanyaa baay'ee jira jedha. Kana hundumaa beekuu danda'u nurraa Waaqayyo nu gargaaru jabaadhaa himmoonaa Republic of Oromiyaa inni ijaarranna. Waa tokko hin sodaatina. Hinuma moona. Himmoon. Hin sodaatin malee. Hin sodaatin malee. Akkasittiin isin dhiisee deema ilmoo dhiiraa. Abshir himmoona. Hin sodaatin malee. Hin sodaatin malee. Yaa gurba. Hin sodaatin malee. Hin sodaatin. Akkasi kunoo akka Wallootti garaa kutachuu, akka Gujiitti garaa kutachuu, akka ijoollee Kaaba Shawaatti garaa kutatee loluu, akka ijoollee Wallaggaatti garaa kutatu, akka Iluutti, akka Jimmaatti, akka Booranaatti, akka Harargeetti meechaadhaan hin sodaatin malee jecha akkasittiin akka Baalee ijoollee Baalee, ijoollee Waaqoo guutuu, ijoollee guutumaa Hawaasa. Har'a hin sodaattaa gurra. Hin falmannaa. Kanaan isin isa ma'assalaam. Rabbi isin